ፍቅርን እንጂ ጥላቻን ማላቅ ማክበርን እንጂ ንቀትን ያልተማርኩ ፍቅር የሆንኩኝ የአርሲ ልጅ እወዳቸዋለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خردفتو تفي كبجمتو تسني موتي جرجرتو نجاكي سني الحمد لله قالت ربي أن نجاكوتين اسمين جاء خردفتو تفي كبجمتو تكيا هرجتو دكينو كانت حبابات ستاعتين جتو دا فيديو سني ورابات جرا خردفتو تفي كبجمتو تكيا جتو دا هر أجتو دا غرستك شوشيتين اسمي كبدي دفين اسمي جاء خردفتو تفي كبجمتو تكيا حاجة دوماتي نوجين تراين اسمين جاء gorsi keetilee maalidha yoo jettan jechuudha. Namoonni tokko jechuudha addunyaa tanarra haga jiraatu jechuudha baay'ee cannaqamaa jechuudha. Jireenya jechuudha boru jechuudha du'uu dandeenyu yookiin dammoo jechuudha rabbiin amma tanaayyuu lubbuu ta'e nu keessaa fuudhuu danda'u jechuudha. Maaliif lubbuun harka keenya jirtu jechuudha harka rabbii keenya jirti. Kanaafuu jechuudha jireenya addunyaa tana irra jiraannu kana har'aa dhiisni jechuudha akka boruu yaanna jechuudha. Ka boruu rabbitu beeka. Geeruu rabbitu beeka jedhanii dammoo karaara rafuu yookiin ciisuu osoo hin ta'in jechuudha. Hanga jirtan sanitti jechuudha dalagatuu qabdanii waan dalagattan dammoo walitti qabatuu qabdanii jechuudha osoo hin canaannaqamin jechuudha. Waan xiqqishoodhaafillee jechuudha alhamdulillah jedha rabbii keessanii galata galchaa. Yoo xiqqishoo jechuudha rabbii keessanii galata galchitan rabbi dammoo jechuudha guddaa isinii kennaa jechuudha. Maaliif rabbi waan hundumaayyuu harkaa qaba jechuudha. Isaaf wanti hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Rabbiin keenya waan hundaa harkaa qaba jechuudha kaaliqa. Ati jechuudha garaa kee nutsuu gootee rabbii kee kadhatte taanan daqiiquma takkaaf jechuudha. Garaa kee nutsuu godhattee rabbii kee kadhatte taanan rabbiin siif kennaa jechuudha. Maaliif wanti hunduu harka isaa jira harka isaatiin hojjetamee waan ta'eef jechuudha. Rabbiin qabeessaa waan hundumaayyuu qabaa waan hundumaayyuu harkaa qabaa jechuudha. Kanaafuyyuu alhamdulillahi jedhaati jechuudha guddaadhaafillee xiqqoodhaafillee rabbii keessaniif galata galchaayin isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya yaanni kiyya inni tokko kanaa jechuudha gorsa jechuudha. Lammanni dammoo jechuudha waa'ee shamaran jechuudha shamaran nuti jechuudha fakkeenyaaf kaayyoo qabnaa jechuudha gaafa manaa baanu kaayyoo qabna kaayyoo malee namni biyyaa bahe hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf barumsa keenya gannee waan meeqa gannee jechuudha. Biyyarraa baane jechuudha. Garuu gizee biyyaa dhufnu waan karoorfannee biyyaa dhufnetu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa biyyaa baatan jechuudha hundi keessan jechuudha. Inni heerumne jettaniiti miti jechuudha kan biyyaa baatan dalagannee maatii keenya jijjiirre of jijjiirra jettaniiti jechuudha kan biyyaa baatanii. Kan godhamee dammoo jechuudha karoora kana qabattee manaa baatee karoora qabattee manaa baate san maaliif karaarratti gattallee shittin guunne maaliif karaarratti gattaa jechuudha. Heerumuuf miti heerumuu barbaade galtee maatii kee biratti heerumtu maqaa shamarran hundaatiyyuu nyaattanii jechuudha. Akkasitti jechuudha ala keessa yaatanii mana madaamii keessaniiti jechuudha gadi yaatanii jechuudha. Mana madaamii keessaniiti waraqata keessan gattanii jechuudha. Osoo duutaniillee karreeffi keessa waan ittiin galu hin qabne jechuudha. Namni waraqata hin qabne namni waraqata jechuudha paaspoortii waraqata manaa baheen kan hin qabne jechuudha. Eessaa keessi beekan ati gurraacha taateef Itoophiyaa gurraachi Itoophiyaa bichaa miti jechuudha guutee jira. Kanaafuu jechuudha osuma duutan iyyuu reeffi keessan iyyuu karaa itti galu qabanatti fakkaatu jechuudha. Kanarraan dammoo deemtanii jechuudha shamarran yoo jedhan kana jechuudha nuti miskiinnan akka keenyatti kinoo mana madaa miti gabbuu miti suuqii kophaa keenya deemnee beenu jechuudha. Kanaafuu garuu shamarran hunda jedhanii boota tokkotti jechuudha inkitti godhanii nama arrabsiistanii jechuudha. Maaliif xannasha tokkotu foon hundaa jeessa sanii jechuudha. Kanaafiyyuu maqaa shamarranii nyaatinaa jechuudha. Manni madaamii yoo isin ta'uu baate biirootti qayyaradhaa achiidi jechuudha. Biyyuma hundaa mirga jira jechuudha. Hin hojjedhu mana qayyarachuun barbaada yoo jette biiroo deemtee qayyarachuu dandeessa jechuudha. Maaltu isinitti badi beektanii maaliif mana madaamii keessanitti irraa yaatanii bozoninnatiin hin jiru jechuudha tokkoffaa irratti. Mana madaamii yoo ta'anii walii gad deddeemuun hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu kanaaf yaa'aa jechuudha irra caalaan tokko karakkateetillee ba'u jira. Rakkataniitillee kan yaa'an hin jiru jechuudha. Garuu rakkina keessan jechuudha biiroo deemtanii sirreeffachuu dandeessan. Ana manan qayyaradhee jechuudha mana amma jiru kana qayyaradhee tanan jechuudha. Qayyaradhee tanan
Ma kan Itoophiyaa kana fide tanaa miti jechuudha. Kan Itoophiyaa kana fide nama biraati. Garuu naaf hin ta'u jedhee Itoophiyaa dhufee ji'a 9tti jechuudha. Naaf hin ta'u jedhee biiroo deemitiin jijjiiradhe jechuudha. Afaan iyyuu sirriitti hin beeku jechuudha. Biiroo deemin jijjiir maaliin ta'e waraqata kiyya harkaa hin qabaa jechuudha. Nagaa kiyyaa hin hojjetadhaa jechuudha taa'ee. Osoo wayillee ta'e itti gaafatamaan qabaa jechuudha. Giddaa jashii fuutee osoo ani kadu'ullee taate giddaa jashii fuutee Itoophiyaatti nagalchiti jechuudha. Kadhaa takka malee maaliifii kadhaa hin qabu jechuudha. Maaliifii ishiituyyuu wannoo kiyya kontiraata kiyya waan taateef fuutee biyya kiyyatti nagalchiti jechuudha. Innaa kanaafiyyuu jechuudha kun ulfaa'ee jechuudha. Kun kaan ta'ee jechuudha. Kun bozonee jechuudha. Bozontanii jechuudha. Maqaa shamarran hundaatuyyuu hin balleessinaa. Maqaa shamarran hundaa hin balleessinaa jechuudha. Hin bozonina. Bozonni yoo barbaadan biyya keessan galaa Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaa galaa. Sanyiin mootii nama arrabsiti jettanillee aanee Aayisa Maamaanii jecha namaan dhaga'u jechuudha. Jecha namaa eegan dhaga'u dhiisee barri turee jira jechuudha. Waan itti fakkaatu ana garuu waan jirtuun dubbadhee jechuudha. Dhugaan jirtu tun yoo dubbatan jechuudha uummata itti hadhoofti jechuudha. Akka ajaa'ibaa kanatti itti hadhoofti. Dhugaa jirtu tana gaduma liqimsaa'ee jechuudha. Kanaafuu jechuudha waraqata keessallee gattanii walii gadi hin deebinaayii mana qayyarachuu yoo barbaadan jechuudha biiroo deematii mana keessan qayyaradhaa ni dandeessanii mirga qabdanii jechuudha. Biiroo deemtanii qayyarachuu dandeessan akkiidi biyya mootummaan hin jirre hin jirtaane maali poolisiin isinaa qabu jechuudha. Poolisiin isinaa qabu yoo jechuudha mana wannoo si fiduu didan gadi baatii xiyyaa jechuudha. Poolisiin isinaa qabu maal biyya keessanii galtanii eessa intali takka jechuudha biyya keenyadha. Madaamii ishiiti wal lolte jechuudha. Ishiitu nutti hime jechuun an biyyaayyuun dhufne gizee sanitti jechuudha. Madaamii ishiitiin wal lolte jechuudha. Itti iyyitee poolisiin qabee jechuudha. Ji'a takka moo akkas na fakkaate hidhee jechuudha biyyatti galcheeni jechuudha. Waraqata ishii waliin paaspoortii ishii waliin madaamii ishiiti waan ta'eef jechuudha. Maaliif bakka ta'uufi didee jennaan galte jechuudha. Biyya mootummaan hin jirre keessa hin jirtan biyya hunda akkidi mirgi ilma namaa hin eeggamaa jechuudha bakka kamittuu taanan. Kanaafiyyuu shamarri mana madaamii jirtu miti kan ulfaa'ee jechuudha gizee hunda maqaa biyya balleessaa jiru akkidi kama jechuudha walii gaddeemu bozoneedha jechuudha. Warroota bozonee kanatu shamarran hunda jechuudha maqaa nyaataa jira. Kanaafuu kan nagahaan taa'ee dalagatullee hin jira. Kan nagahaan hojjetatullee hin jira jechuudha aluma sanuu ta'ee. Garuu irra caalaan keessan jechuudha warroota alatti baddanii maqaa shamarran hundaa nyaatanidha jechuudha. Yoo isin ta'uu baate biyya guute galtanii biyya barbaadan qayyarachuu dandeessan. Waraqata keessan gattanii hin deemina. Waraqata namni waraqata gate mee waraqata gattanii manaa baatan poolisiin akka hattuutitti isin ariiti jechuudha. Maaliif hattuudha kaasinuyyuu? Hattuudha waan taataniif poolisiin akka hattuutitti isin ariiti jechuudha. Maaliif waan waraqata hin qabneef osoo hiqaamaa qabaatte waraqata kee qabaate namni ol jedhee si ilaalu hin jiru jechuudha. Akka barbaadetti deemtaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkasiin isin hinjaa hordoftoota kiyya maallaqni jechuudha har'a maallaqa dabalataa hojjenne. Maallaquma dabalataa hojjettasa illee yoo tokko keessan taate malee maali kamtu wayii godhate mana kiraa kaffaltanii. Waan meeqatu jira jechuudha. Waan meeqa baastan ofitti yaadan uffata isintu bitata waan meeqa isintu godhataa jechuudha. Gizee mana madaamiti baatan. Kanaafuu birriin keessa yaate sanuma dhufaa jechuudha. Ima dhumata kama madaamin isinii kaffaltu sanii walitti dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu manuma kontiraata keessanii isinii wayya mana kontiraata irraa hin baqatinaa hin bahinaa jechuudha. Ijoolleen ganaa bahuudhaaf yaada qabdanillee osoo isinitti hafee wayya. Nagahaan biyya keessatti galtanii isinii wayya. Osoo haati keessan duutee jechuudha kotto awwaalladhu siin jedhanii waraqata hin qabdu. Akkatti galtee awwaallattu hin qabdu jechuudha. Waraqata yoo qabaatte garuu har'a tikeetti kutattee biyya keetitti galuu dandeessaa jechuudha. Kana yaada. Namni waraqata hin qabne bal'aadha. Nama ija hin qabnedha. Injaa hordoftoota waraqata keessan hadaraa keessan galtanii walii gadi hin deeminaa jechuudha. Gizee barbaadanitti galuu hin dandeessanii jechuudha. Rakkattanii baay'ee rakkattanii biyya ormaa keessatti hattuu taatanii jechuudha. Hin hidhamtanii jechuudha. Isin ari'anii jechuudha. Hin rakkattu jechuudha. Kanaafiyyuu paaspoortii keessan akka yaada kiyyaatti jechuudha gattanii hin bayinaa isiniin jedha. Gorsi kiyya kanuma jechuudha.
warri dammoo jechuudha shamarran jettan shamarran nuti qaaliidha jechuudha nuti qaaliidha anamma akka kiyyatti qaaliidha jechuudha qaalii dahabaayyuu miti jechuudha daayimandiidha jechuudha daayimandiidha jechuudha yoon of rakasiise malee namni na rakasiisu hin jiru jechuudha eenyuyyuu olii jechuudha akka kootitti ofii kiyyaan eenyuyyuu olii ani jechuudha of rakasiisina of hin xiqqeessina ija ofii keessan of xiqqeessitanii dammoo shamarran hundallee ija xiqqoo saniin hin laalinaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkasiin isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namni tokko immoo jechuudha sanyii mootii nama arrabsitii maali jettanii jechuudha. Sanyii mootii maraattu miti jechuudha laa intala haatiif abbaa sirna siraatiidhaan kan tolfatee guddifateedha jechuudha. Garuu yoo isin arrafitan immoo ani immoo isin jalanciisu jechuudha. Maaliif deebiin isinii deebisaa jechuudha isin jalanciisu. Garuu deebisuun jechuudha bari nama kanatti uffatanii dhiisu wayya jechuudha. Amaanachi deebiyyuu isiniin deebisaan isinitti kolfee isinitti tufeetaniin akkasitti isinirra bahaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Sanyii mootii rikkaashaa miti widdiidha. Akkasii jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Kana fakkaata jechuudha har'a. Subscribe, like, share naaf godhaa jechuudha warri na jaalattanii. Akkasii koomentii naa barreessaa illee mana keessanii dhufa. Walaa jajjabeessuun isinii ja'a uummata Oromoo qaqqaaliiwwan koo. Baay'ee isin jaaladha isin kabaja. Ana caalaa dammoo rabbiin isin jaalatu baay'ee isin jaaladhani jechuudha hunduma keessaniyyuu. Akkasiin isiniin ja'a Oromootiyaa. Oromoo mangidii kana afaan kiyya kana caqasu kadhagahu jechuudha. Kanaafuu akkasiin isiniin ja'a guyyaa gaarii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.